Itoophiyaa keessatti filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaan gaggeeffamaa jira. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad naannoo bakka dhaloota isaanii Bashaashaatti sagalee erga kennaniin booda hirmaannaa uummanni mootummaa isaa filachuudhaaf taasisaa jiru dinqisiifatanii jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa lammiileen miiliyoona 54 ol ta'an filannoo kanarratti akka hirmaatan beeksisee jira. Kun immoo lakkoofsa uummata Itoophiyaa gara walakkaatti kan siqu jechuudha. Biyya keessaa fi biyya alaarraa taajjabdoonni 1000 lakkaa'aman bobba'anii jiru. Biyyoota alaarraa gamtaa Afrikaa fi Igaadirraa kanneen bakka bu'an Itoophiyaa keessatti filannoo kana taajjabaa jiru. Filannoo baranaa kana irratti naannoo filannoo ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dorgomanitti ABO Izeemaa dabalatee hedduun dorgomanii jiru. Siyaasa Itoophiyaa keessatti waggoota dheeraadhaaf muuxannoo kan qabu KFO'n garuu dorgomtoota 6 qofaadha kan inni dhiyeesse. Sababni isaa immoo filannoon kun ulaagaa barbaachisu hin guunne jedhu dura taa'an KFO Profeesar Mararaa Guddinaa. Tokko filannichi filannaa taphaadha. Kana bira darbuu hin danda'u. Waan fe'oo ta'e kana bira darbuu hin danda'u. Mootummaanis beeka, mormituunis beeka. Lama rakkoo san sadii simtime sana hiikuu hin danda'u. Nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u. Sirna dimookiraasii akka dhalatu gochuu hin danda'u. Dinagdee dhugaa ta'e sabni itti amanuu fiduu hin danda'u. Of somna moo eenyuun somnaa tiyaatirii kan hojjenna. Faallaa kanaatiin Abiyyi garuu filannoon kun bu'uura biyyaa ijaaruu keessatti gumaacha olaanaa akka qabu himan. Diinonni keenya hin baatanu, hin galtanu, filachuu hin dandeessanu, sirna ummachuu hin dandeessanu jedhanii tattaaffii guddaa gochaa turanii uummanni kana hunda didee ganamaan ba'ee bakka hundatti dhaabbatee filannoo akkaataatti adeemsisaa jiru. Qophii uummanni keenya sirna ofii tumachuu, ummachuu, sirna ofii dhaabbachuuf qabu gaafa ani argu kan filatu caalaa warra filatamuuf ni yaadda. Uummanni kun gootummaadhaan kana godheera. Warri filame maal godhaaf kan jedhu baay'ee na yaaddeessa. Haa ta'uutii uummanni keenya galeefii jira. Waan barbaadu hin beeka. Maaliif akka godhus hin beeka. Sirni nu barbaachisa. Ijaaramuu nu barbaachisa. Ol diina sobadha. Diinni olaa kan oolu. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoon kun haala qabameen adeemsifamaa jiraatullee naannoo Oromiyaa fi Amaaraa bakka tokko tokko keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin filannoon adda adda cituu ibsee jira.